kun bichaan akka chess natti hin jinne du'aa naa godha natti jiggeennaallee iskiriiniin isaan dhangala'aa foronii irra keewwadheen jira foronii itti nyaata dalagan hin beektu miti mana madaami keessa isattiin bananii cufanitti hin keewwadhe iddootti naa tolte dhugaattuu boruyyuu asitti keedha. Raasi kaaka'umme biyyanna nyaatte makaroona bishaachaa kotta makaroona nyaadha makaroona kotta nyaadha. Hundi keessa yoo natti dhufu baatan viidiyoo kana ofirra laalaan dalagaara dhiifama naa godha jaartiin abidda qaammachuu natti beekta. Jarri immoo salaata deemanii ani immoo ammasitti hin gattaa'ee qodaa diddiqachaanii viidiyoo sumayyaa gurratti dheen dhaggeeffadhe waan viidiyochi jedhu naa qabamee jira garuu riyaakshinii sana achi keessatti goote homaa nu banne garuu viidiyoocha hunda isaa dhaggeeffadhee xumureen dhufee jira. Sumayyaanii kabbaadii xoorinnati kaaftee jirti. Sumayyaanii Sa'idoo wajjinii akkanatti wal qabaniiru laala. Akkatti wal qabaniiru. Sumayyaa fi Sa'idoon akkanatti wal qabanii jiru. Biyyee dhatu nu nyaate akka jette Sumayyaa miilla kee tokko kaasiitii Yamaniidha jaartii qaba. Yamaniidha mana qaba. Yamaniidha waa qaba jedhite kottee kee kaasii kottu amma dhayeessa cabsaa jetteen. Ageessanii viidiyoo Sumayyaa dhaqxanii agartaniittus warri Amaarinyaa beektan ani tokko nagaa bakka dubbii immoo nan dhagaa beektu isee asiichi dheerattu hin dhaga'u malee bakka dubbii nan dhagaa jechuudha. Kanaafuu jennaani haadhoo hin dhuftu miilla kee fuutee asiin hin baatu yooti dhuftee ani sin dhiisu jetteen osoo haadha manaan qaba otuu jaalala naaf qabaatte otuu ilmoo kootiif jaalala qabaatte yerootti ayyuun si hammatte jettu ofittiin qabdu achi ofirraa dhiibdeetu dhuftana biraa amma immoo miilla kee tokko fuudhii kottu kanaafati homaa walittiin hin qabnu dhagaa addaan cabeedha dhagaa addaan citeedha sin barbaadu nan barbaadin jette yoo dhufte mana kiraayii fudhatte iddoo biraa teessa natti hin galtu na biraan dhuftuu jetteen intaloon sun miin dhuga jettee jennaan ofitti harkifte intaloon sun miin dhuga jettee na fuute intaloonii yoo isheen qufaa ettee qufaa ta'uu ati jala ciiftamoo waa itteeni maal jetteeni meekummoo inti naa barreessaa billaalee naa galuu dide yoo ati yoo ayyuun qufaan qabeeyyuu ati nyaa waa gootaaf jette na fakkaata wayi maarinya eessaan fidagaa biyyeen na nyaatte wayi amaarinya kam heer kam ወይኔ አማርኛ ተበላ እኮ ዛሬ ነርካበዴ ካላማ ከነም ወዴሱ እንደንደው አዶዱት ምትሬ ሲብ ጫፊ ከበዴ አከዛ አንጀቴ ተኮ ኮሜንት ጀለቲ አቲ ጫፊ መቀበቴ ቢዳ ዋቶ ክቲ ጋፈርገቱ ጫፊ ከበቴ ቢዳ ገርና በዱ ካንተለኩ ጉማ ፈንገዳበት አፊ ገቲን ማል የሮፍ መኪና ዳበቴ ነሜዲ አይንሬ ረኮ ማሊ ጅራት ነፊ ያዶ ኤጆ intalooni gaa Sumayyaan gaa kutattee jirti aartii bara isa sana akka itti walammatan ayyuun gaa itti ba'uun dinneere achumaarraanoo ergishen itti ba'uu diddee ergishen gadhiisuu diddee mucaatti innillee itti ba'uu diddee wallaanneessanii akkatti wallaanneessanii Sumayyaan koteessee itti ilaalti Sumayyaan ciniinnatti bara otoo argite keessa buufti bara kan Sa'idoon dhengadde sitti meen jira Sumayyaanii si ajjeefti sin dhiistu of eeggadhuutillee wajjin jiraadhu sin jedheen ture dhengadde argite miti viidiyoo koo keessatti ani namni nan hubatu waan hin qoosaa haasa'uu fi waan inni nan hubattani ani dubbii dhugaa waan sirrii waan hin dubbadhu namni garuu nan hubatu namni yaadattan jirtu yaadattu Oromoo nan dhageessanii bar nan dhageessanii walin dhageenyu anaafis walii galuu dinne bar walii galuu dinnotu walii galleeti waan hin jechadu keessaa fudhattu jejjedhe keessaa fudhattu malee haadha oduu naan hin jettan haadha oduu way gudi naa baaftee miti ijoolleen dhuguma haadha oduuti maal sobaa sababa miti ni sammoo wal gaxxamne dhuga sirrimatti wal gaxxamne jira haadha oduu kana dirqama gaayii oduu fiduun immoo dirqama isin oduu deessitanii amma isin oduu deessitanii ana bicha moo oduu deessaa amma isin imo faa waasappii faa telegiraamii kafaa kana feesbuuk faa kanani oduu deessitanii isin jechuun yoo waa dhageessan waa dabarsitanii kaan odeessitanii
Irreessintuyyuu na caala. Ani bara asirran bahee odeessa malee ani keessaanii hin odeessu baran. Asirra bahee odeessa malee keessaanii hin odeessu. Ani oduu eenyutti hin odeessu. Oduun odeessu. Maal hin odeessa? Hin odeessu. Amma Sumayyaa fa'aa Sa'idoo fa'aa kanatu irraan odeessa malee namarraan odeessu. Nama kan biraarraan odeessu. Eenyu tokko immoo maakiif ibsishaarraa odeessa. Sanuun odeessu. Ijoollee sagalee koo murmuree feesbuukii irra tiktookii irra nageessi. Naanin saalfadheenni si odeessu. Sagalee koo keessaa muranii maakiif ibsishaa duukaa dubbadheennaan sagalee kiyya keessaa muraniitu. Feesbuukii irra xaap. Tiktookii irra xaap. Tiktookii irraa ammoo fuudhanii yuutuubii guddaa irra xaap. Hiriyaa kiyya sheernatti goote. Olmaatiin jedhe natu. Keessaa muratan jechuudha. Achumaan ergasiin dubbanne. Nannis ani hin jaaladhu ganda tiktokii sanaa. Tiktokii sanaa hin jaaladhu ani. Feesbuukii illee hin jaaladhu ani. Footoo poostiin godhu maaliin godhu bas viidiyoo maka waraabbadhe yoo laale achi olaadhe viidiyoo 2-3 caalaa ilaalu ani. Ilaalam tiktokii waan nagash tiktokii faayidaa hin qabdu. Tiktokiin birri hin qabdu. Tiktokiin biddeen hin qabdu. Tiktokiin bishaan hin qabdu. Taaptaappi abaaboo. Kanaaf hin barbaadu waan. Ani birri barbaada. Beektanii birri barbaada. Saniif yuutuubii qorra odeessaa iyyaa oolaa jechuudha. Sa'idoodhaa fi Sumayyaa wabii ayyuu walitti diraa ooludha jechuudha. Saa wayyaa sabbi isaanii eebbisu. Eebbifamu libboo. Bara isaanii guutummaa gammachuun jiraatanii walitti deebi'anii jechuudha. Konkolaataa ijoolleen mana kanaa waan namarratti qabdiisee darbatti. Rabbiin Sa'idoo fi Sumayyaa ayyuu bakka tokkotti nu argisiisee gammachuu guutuudhaan walitti isaan naannessu. Dhuguma walitti isaan naannessu. Gammachuu guutuun abbaa mana faadha mana malee akkammaa kanatti yaaddee jennaan Sumayyaan qaxii kutti. Akkuma miimoorii jala bachiiste qaxii kutti. Ani keessan qabu. Sa'idoon kun miskiina fakkaatamti amma. Garraamii wayitii Sa'idoon kun garraamii miti. Garraamiidha. Laatu garraamii ta'e mucaasaa gatee fuudha. Ijoollee isaa gatee fuudhisas immoo ayyuun of hin ajjeesatte. Maali anteeti barana maal keessa seente galuu balleessite. Dhugaa fatanaa keessa seente. Anaa nyaatu satu moluu godhe malee umuriin isaa ijoolleedha. Yaaduma kanatti baay'atee anaa nyaata. Nama yaadutu moluu taadha miti. Anaa nyaata dhugaa rabbiin rakkate. Miskiina dhugaa rakkate anaa nyaata. Rabbi siif halaafisu wallaahi. Cinqii ajaa'ibaa keessa jira anaa nyaata. Cinqame bar. Garana nyaata dhugaa. Cinqame tokko eengadda maallaan jettee ani Sa'idoorraa dubbadhe naanee Sa'idoorraan dubbaddu ijoollee na arrabsiti. Ani wabiifaa Sumayyaa fa'aa ayyuufaarra dubbadda malee tokko yetaraggamee wayiin tokko dhufte na yetaraggamee jechuun maa jechuudha yoo. Arrabsoo wayiitiin na fakkaate wallaahi hin beeku. Maariffa jalaan nagee. Diraamaa maariffaa jalan ilaala beektaa yeroo tokko diraamaa maariffaan kun nan dabartu. Luuliitii fa'aa kana nan dabartu. Isaan guyyaa 3 gadhiisu nan dabartu diraamatti ni maarriba dhiisee ilaalallee malee hin ta'u. Namatti tola dhugaa rabbi. Ruuttaa Fabrishii fa'aa kana tudhaanii na cabsanii dhiiseen deemutti banannaan na dhukkuba. Gaafa Ruuttaa Fabrishii ilaalu na dhukkuba fayyaama kana luka kana na cabsee danda'ee na deemu. Na dhukkuban jedhaan jaartiidhaan mataan na dhukkuban jedhaan gaafa biidiichi ilaalamee xumurummoo fayyaa giliin ta'a dhuga rakkatti jaartiin mana kanaa sanaa wajjin haalaan godhame. Ijoollettiin namatti tolti. Akkamittiin jala dabarsu. Sin jaallattanii akka hin jaalladhaa man dhugaa. Dhugaa rabbisuutan jaalladhaa Ruuttatti keessattuu. Ruuttaan keenya Ruuttaan beektuun. Keenya Ruuttaa yenee wuddi yenee fiqir yenee maar. Alle shinde. Oyo. Kasi Sa'idoo olin bayin kallin akkasin jiru gadu fata abbaa. Ijoollee foroniitiin fuudhaa